Egaa akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya Rabbii nageenya Waaqaa isin haa dhaqqabuun jaa. Nageenyi isin badhaadhaa daadooyyu walguliyyaatu. Har'a mata dureen irratti isin wajji mari'achuu barbaadu waa'ee dhiheenya kana addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree godhee muuduu isaa ilaalchisee inni kun qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa maal fidaa, Oromoon akkamitti ilaalti, akkasuma immoo diinni akkamitti nu laalaa, qabsoon Oromoodhaa mooraan qabsoo Oromoodhaa ni jabaatti moo ni laaffatti, akkamitti ilaalla. Obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa tahee muudamuun qabsoo ni laaffisamu ni jabeessa. Tokkummaa Oromoodhaan laaffisamu ni jabeessaa ka jedhu irratti anilleen akka nama Oromoo tokkootti yaada mataa kiyyaa isin wajji qooddachuun barbaade. Asirratti wanni naa hubachuu qabdan jaarmee kamu nama kamu naannoo kamu tuquudhaaf akka hin taane akka naa hubattaniin barbaada. Garuu as keessatti dhaamsa akka Oromootti tokkummaa Oromoo irratti qabsoo teenyaaf bu'aa qabu je'ee yaadu isin wajji qooddachuun barbaada. As keessatti dhugaa dubbachuu irraa eenyuunillee jaarmee kamuu nama kamuu sodaachuu akka hin qabne akka na keessa hin jirre akka naa hubattaniin barbaada. Namoonni gariin sodaadhaan lakkiboo na tumaniifa yookaan immoo beetee waan akkasii na godhan je'eefaa dhugaa dubbachuu irraa sodaata jechuudha. Lakkii kan sodaatan rabbuma yookiin waaqa nama uume san qofaadha jechuudha. Kanaaf dhugaa Oromoo fi Oromummaadha waan sitti dhagayame san Oromoo teetii wajji qooddachuun mirga duraati, mirga bilisummaadhaati. Duuba osoo mata duree amma jechaa jiru kanatti hin seenne dura yaadannoodhaaf waan qabsaa'onni manguddoonni waggaa 24 dura waltajjii tokko irratti Oromiyaa keessatti dubbatan. Isaannan sun waltajjii san irratti waggaa 25 booda waltajjii san irratti argamuudhaan eegasii haasawa isaan godhanitti seennee wajji eega caqafne booda achi boodaahu eegaa wanni kun haasoyni kun godhameen boodaahu waggaa 24 lakkaayyannee jirra. Waliigalatti waggaa 25 fi 24 walitti meeqataa waggaa 49 jechuudha. Manguddoonni gariin isaanii addunyaa kanarra hin jirre seenaan isaan haa yaadatu, kaanis warra jannataa Rabbi isaan haa godhuu jechaadha. Galmee seenaa guddaa keessatti bakka guddaa qabanii mee isaan kana waliin dhaggeeffanne eegas immoo anilleen akka nama Oromoo tokkootti akka nama leexaa Oromoo tokkootti yaada qabu xiinxala qabu isinii wajji qooddadha. Namoonni wanni kun ni ta'a jettanii yaaddan hiriyyoota yookiin immoo waahiloota keessaniin geessanii xiinxala keessan gama keessanitti hubannaa keessanitti akkamitti akka laaltan walii hiruu walii qoodu walii raabsuu ni dandeessan jaa itti dhiyaadha. Kan amma haasayan kun obbo Koloneel Alamuu Qixxeessaati. Aanolee irratti waan isaan dubbatanii dhaggeeffadha. Kanam duma Oromummaa dhaabdamne kanaan nagee galata jedhame galata jedha waan kanaan nu ga'ee asitti dhaggeeffadha. Itoophiyaa jechaan jiranii dhaggeeffadha.
bilisummaa jechaadhaa jiran gabrummaa jechaadhaan jiranii hubadha. kiristaana islaama kuni kana jettanii wali qoodatina bara dhumne sanis warra salaalees warra abbichuus warra giddaas asumatti sabassabnee itti dubbanne tokkummaa walitti siniinee deemne dubbinnu walitti siniine suni hoo ammaa yoonaatti xuruu ta'ee jiraate hebba sinii kennee deema yoo xinnuma boofee xinnuma qiyyaameen keessa jiraate immoo warra kana godhe nada maalaan ijaarsa siyaadachi abaarsi koo singaa. Haasoyni kun waggaa 25 dura aanol irratti achi dura waggaa 25 dura achi booda immoo waggaa 24 waliigalatti waggaa 49 ilaala. Lammaffaa immoo ofirra kaayee fi lafa deemee jiraatu gaarummaa isaafi gara laafummaa isaati nama isin keessa jirullee yoo ta'e hin miidhinaa calluma jalaatti yoo isin beekee haa buluu akkaan keessan ta'e harkaa kennatu harkasaa. Namoonni Oromoo keessa jiran Oromiyaa keessa jiran yoo fedhan harka haa kennatan ummata sanii wajji haa jiraatan malee Oromoon isaanitti harka kennachuun qabu kan jedhu Koloneel Alamuu Qixxeessaati. Kan amma dhaggeeffattan kun immoo obbo Nadhii Gammadaadhaa Rabbi jannataan isaan haqanaaniisiu haasawa kanas dhaggeeffadha. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee sirna gadaa kan sirna dagaaginaa kan sirna walqixxummaa sirna caffee sirna gadaa waggaa jira waan kanneen hunda booda irratti xiinxaluudhaaf deema haasa'uudhaaf deema hubadha kanan dhageenya jechoo osoo hin taane walumaan haa yaadannu waan kanneen irrattii fi waan amma keessa jiru irratti xiinxalaa fi yaada mataa kiyyaa kennachuudhaaf hin deema. tuffatamuu ture kanarra immoo kan ga'e tole jedhee olaantummaa alagaadhaa kan diinaa irratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture falmaa fi lollinni wali kun immoo diinqiraa akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin mo'amiinsa jira awwaaluun aadaa diina akka uummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan inni jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Diinummaa hamtuun inni jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Erga sirraa kaasees karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalagee keenya erga qabate booda uummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hunda qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa hokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalamee aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala ammeenyaatiin wajjin jiraanni as geenye. Hanga keessanii bakka gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu kan Oromoon biyya ofii irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyaan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu uummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga argatu ta'e waliin tarkaanfachuudhaaf haala
politikaa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirgee fi kan kabachiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Mirga keenya kan kabachiifatu numa Oromoodha. Gamuu namaa mormu isii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in galaa quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsii gabaabaan deddeebifne amma ummata keenya guyyaa akka har'aa dabarsuufi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhagahuudhaan wal jala deemuudhaan mirgee fi inni qofaan akka kabachiifatutti amalee ta'een dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Sabaasu kan naatoonu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baatu kan ormi qajeelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nuti tolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo gidduudhaaf karaa uummata keenyaatiin qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Dhaamsa kanas dhaggeeffadha. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa, ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan, kan akka ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinees yaadachee. Egaa asirratti dhaamsi amma dhaggeeffattan dhaamsa manguddoota qabsaa'otaa fi hayyoota Oromoodhaa ta'uu isaanii ni beektan. Koloneel Alamuu Qixxeessaatii fi obbo Nadhii Gammadaadhaa aanol irratti haasawa isaan godhan jechuudha. Sababaa malee waan kanan kaafne. Sababaa tokko malee waan kanan kaafne. Madda odeeffata amma odeessuudhaaf deemu kanarratti hundaa'ee ta'uudha qabaa kan jedhuuf. Koloneel Alamuu Qixxeessaa waltajjii aanolee san irra dhaabbatanii waggaa 25 har'aa jiran. Waggaa 25 har'aa waan walitti dhaammanne waan habashoonni akka walitti hin dhufne ni dhoorkan tuulamarraa salaaleerraa jiru. Baharraa dhiharraa kaabarraa kibbarraa walitti dhufuudhaan dhimma Oromoodhaa dhimma tokkummaadhaa kiristaanummaadhaaf islaamummaan yookiin immoo waaqeffattummaan yookiin immoo baddaa fi badda dareen osoo gargar nun baafne tokkummaa keenya jabeeffannee ijaaramuudhaan sona qabaannee sirna gadaadhaatiin wal jala deemnee mirga nurraa mulqamee fi sarbame san deeffachuu qabnaa kan jedhu waggaa 25 dura jechuudha. Haasoyni kunuyyuu erga godhamee waggaa 24. Haasoyni kunuu erga godhamee waggaa 24. Kan isaan immoo madda odeeffannoodhaa godhatanii ummata saniif dabarsan waggaa 25 dura jechuudha. Imagine waggaa 49 waliigalatti manguddoonni kun ka dabarsaadhaa jiran. Haasawa Koloneel Alamuu Qixxeessaa keessatti wanni agartan. Gargar ba'uu akka hin qabne, addaan faca'uu, addaan bittinnaa'uu akka hin qabne, humni keenya yoo gargar faca'e diinaan dhuunfatamna mirga keenya argachuu hin dandeenyu. Baddaaf gammoojjiidhaan badda dareedhaan adda yoo baane, murna garaagaraatiin yoo adda baane, amantiidhaan yoo gargar wal fageessine, ati kibbaa fi kaabaa fi dhiyaa fi bahaa yoo gargar wal fageessine, diinaaf karaa bannaa, diinaaf karaa saayinaa, bilisummaa nuti barbaannu sun hin jiraattuu jechuudhaan manguddoon kun dhaaman bakka dhugaadhaa jiran amma. Akkanama akkanaa miti. Manguddoon kun wanni nu dhaaman waggaa dheeraa san keessatti waan kana ture jechuudha. As deebi. Obbo Nadhii Gammadaadhaa
waltajjii sanirra dhaabbatanii bu'a bayii hedduu keessa qaxxaamuranii wareegamaa fi aarsaa qaqqaalii jaallan isaatiin wajji gumaachuudhaan waltajjii sanirra dhaabbatanii waan isaan dhaammatan laala. Oromoon tokko gargariin ba'u diinni keenya hiree teenya nu murteessuudhee hin qabu. Dhaggeeffadha. Oromoon tokko gargariin ba'u baddaaf gammoojjiidhaan kutaadhaan amantiidhaan gargariin ba'u. Har'a nuti garuu maal keessa jirra? Jaarmihaan gargariin ba'u. Duudhaaf makkaadhoodhaan jiraachuudha qabna. Sirna gadaadhaatiin jiraachuu qabna. Ilaaf ilaamee qabaachuudha qabna. Ummanni keenya sabni keenya ijaaramee humna godhatee hiree ofii murteeffachuudha qaba. Bilisummaa barbaannaa jira ummanni sun. Kaleessas bilisummaadha barbaanna jechaadhaa jira. Qeeroon amma jirtu tunis bilisummaadha barbaanna jechaadhaa jiran. Akkanuma akkanaa miti. Politikaa superficial ta'e. Politikaa yookiin immoo siyaasaa gubbaa diddibanii akkanumatti ittiin deeman kana ta'uu akka hin qabne. Waan Oromoodhaatiin wajji qabsoo Oromoodhaatiin wajji compatible hin taane waliin fudhanne waan amma deemaadhaa jiru kan gargar bahiinsaa fi caccabiinsa fragmentation xixiqqaa kan arguu hin barbaadu jechuudha Oromoon. Kun dhaamsa akka nam tokkootti manguddoota irraa dhaga'ee fi anilleen keessatti guddadhee argaadhaa dhagaadhaa as gahe jechuudha. Gara waa'ee ammaattiin isinii deebi'a. Dhaamsi kun asumarra raawwadheeti waan ammaa obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa ta'anii muudaman yuubaman. Personally obbo Galaasaa Dilboodhaatiif kabajaa guddaan qabaaf. Kabajaa guddaa. Rool moodelii keenya jechuun hin danda'a. Xiqqeenya keenya irratti nama qabsoo keessatti bara dheeraa jiruu fi dhabee qabsoo keessatti aarsaa guddaa nama qaamaa qalbiidhaan itti dhama'e nama qaamni isaa miidhame ta'uu ittiin amana ni hubadhaas. Oromoonis akkasitti hubatti jedhee yaada. Bara san keessatti bara qabsoo keessa turan san keessatti itti dhama'uudhaan haga qaamaan itti miidhaman ta'uu isaanii ittiin amana jechoodha. Duuba obbo Galaasaa Dilboodhaa eega Magarsaa Bariidhaa Faati hoogganoonni qabsoo Oromoodhaa gammoojjii Ogaden gammoojjii Somaaliyaa keessatti erga wareegamanii diinaan erga wareegamanii boolla takkatti erga awwaalamaniin booda namni qabsoo kana hayyu durummaadhaan irraa fuudhee qabsoo kana taligaadhaa ture keessattuu gama bahaa keessatti obbo Galaasaa Dilboodhaati. Yeroo san keessatti kan Umar Suleemaan fa'a itti sirbaadhaa ture jechuudha. Ka Umar Suleemaan fa'a ittiin geeraraadhaa ture jechuudha. Mallasaa Ka'i bakka sanii Galaasaa Dilboo bakka keenyaa kan jedhaa ture jechuudha. Gadaa san keessatti qooda guddaa nama gumaacheedha. Nama dhaloonni qubeen ammaa osoo dhalanne duraa'u nuti yeroo san qubee jenereeshina turre sun nama akka qarayyoo ija keenyaatti of dura laalaadhaa turre jechuudha. Rakkoo qabsoottu kana fida. Rakkoo qabsoottu waan kana hunda fida. Oofamee haga bara 1998 bara 1998 kora hatattamaa jedhamee Moqdishoo keessatti taa'amutti haga yeroo sanitti hayyu durummaadhaan adda bilisummaa Oromoodhaa geggeessaa ture. Imagine 1980moota keessaa hamba 1998 fudhadhugaa. Haga ammaatti immoo waliigalatti waggaa 36 jechuudha. Haga amma jiru kanatti waggaa 36 sadarkaa sanitti nama qaamaa qalbiidhaan gumaachaadhaa ture waan ta'eef personally kabajaa guddaan qabaafi jechuudha. Adeemsa qabsoo keessatti dogoggora uumanii jiranii yes dogoggoroota hedduu uumanii jiran. Liidarshippii isaanii jalatti wareegamni hedduun gumaatamee jira. Istiraatejjiin laallamuu dhabuu irraa akkaataa itti jaallan isaanii wajji turan. Qaamaan walitti dhiyaatanii qabsoo waliin godhan dadhabbiin adda addaa ni jira. Yes garaagarummaan adda addaa jiraachaa ture. Miidhaan adda addaa jiraachaadhaa ture. Yes akkuma waan gaariin godhame jiru wanni hamaan gadaa isaanii keessatti illee godhame hedduun jiraachuu danda'a. Kanaaf masirra dubbachuudhaaf qophii miti ammatti haa ta'u garummoo kana hundaa seenaadhaaf dhiifna jechuudha. Ati walumaa galatti muudamuun obbo Galaasaa Dilboodhaa deebi'amee akka adda bilisummaa Oromootti namoonni qaacaa jedhanii malee isaan adda bilisummaa Oromoodhaa of hin jaan. Obbo Galaasaa Dilboodhaa
hayyu duree adda bilisummaa Oromoodha. Gadaa san keessatti obbo Dhugaasaa Bakakkoo itti gaafatamaa abbaa waraanaa jechuudha. Ammatti garuu obbo Galaasaa Dirboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa taanii muudamuun isaanii adda bilisummaa Oromoo tokkoomee adda bilisummaa Oromoo qaama shaneedhaa ka obbo Daawit Ibsaadhaatiin hoogganamu. Adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan jedhamu kan abbaa nagaatiin geggeeffamu. Qaamni sadii kun ammalleen adda bilisummaa Oromoo sadii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa sadii. Addi bilisummaa Oromoo maqaa tokko qabu. Kan hoogganoonni isaanii Oromoodhaa sadeenu kan maqaa adda addaa isaan qaban hayyu dureen adda addaa qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. Tokkummaa Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. Diina ni laaffisaa. Qabsoo keenya gama fuula duraatti ni furgaasaa. Gaafii guddaadha. Kanaan qofaan murteessuu hin danda'u ummanni Oromoodhaa haa murteessuu hin ja'a. Addi bilisummaa Oromoodhaa qaama hooggana sadii yoo qabaate hayyu duree sadii yoo qabaate egaa gama kaaniin sirna gadaadhaa jechaadhaa. Sirna gadaadhaa duudhaaf makkaadhoon keenya kan ittiin masakamnu kan ittiin taligamnu wanni qabsoofnuuf sirna gadaadhaati. Seenaa Oromoodhaati. Duudhaaf makkaadhoo keenya mirga bilisummaa saba keenyaati. Waan kana tururraa mulqame diinaatu nurraa fudhate. Isa kana deeffannee ufitti gonfinee waaroo ulfinaa san kanurraa mulqame san ufitti gonfuudha qabna. Sooftuweerii alagaadhaatiin geggeeffamuudha hin qabnu. Sooftuweerii mataa keenyaa qabaachuu qabna yeroo jennu kana keessatti sirni gadaadhaa sunuyyuu lagatamee abbootiin manguddoon yuuba tokkoffaadhaa, yuuba lammaffaadhaa, yuuba sadaffaa ta'an kan inumayyuu dabree yuuba afuraffaadhaa ta'an. Egaa akka sirna gadaatti dabballe irraa eegalee hanga jaarsaatti caasaa jiruutu jira. Caasaa jiru jireenyaattu jira jechoodha. Ati dabballee taatee eega bira dabartee wanni beeytee gaammee xixiqqoo taate dabballummaatti wanni deebituuf waan jiru natti hin fakkaatu. Akkanuma akkanaa miti. Kun an ofirraa dubbachaadhaan jiru duudhaaf makkaadhoo Oromoon ittiin bulaadhaa turte jechoodha. Namni tokko dhawaata guddina isaa keessatti dirqama yeroo dabballummaa fudhate san bira dabre waggaa 8 booda eega gaammee xixiqqoo seeneen booda gaddeebi'ee waan dabballeedhaa waan hojjetu natti hin fakkaatu. Gaammeen xixiqqoon eega gaammee xixiqqoo waggaa 8 xumurteen booda gaammee gurguddoodha seenti. Siin ergammee jechoodha. Siin ergammee gaafa seente gaddeebitee immoo waa'ee gaammee xixiqqoodhaa jiin ergammee hojjechuu hin dandeessu jechoodha. Akka aadaa sirna gadaa Oromoodhaatti. An kanarraa kontekstii kanarraa ilaalu jira. Ija kanarraa aangila kanarraa ilaala jechoodha. Gaammeen gurguddoon siineer gaammeen yoo waggaa 8 hujii ofii raawwatte dirqama ofii sosaayitii san keessatti raawwatte kuusa taati jechoodha. Caasaa kuusaa keessa seenti jechoodha. Oggaa kuusa keessa seente lakkiboo gara gaammee gurguddootti gaddeebi'aa wanni jedhamullee hin jiru jechoodha. Aadaa sirna gadaa Oromoo keessatti sirni gadaa Oromoodhaa umrii qofaa lakkaa'uu osoo hin taane umrii qofaa lakkaa'uu osoo hin taane jiruuf jireenya bilisummaa walabummaa birmadummaa demokrasii taligaa ummata jiruuf jireenya Oromoodhaa walumaa galatti siyaasa diinagdee hawaasummaa kana hunda hammatee walii galaan akkasitti hammateeti calaqqee saba Oromoodhaati jechuudha. Duuba kuusa taatee waggaa 8 eega xumurteen booda kuusa taatee waggaa 8 eega xumurteen booda raabaadooriidhatti seenta jechuudha. Ati raabaadorii keessa seenteeti gadaa raabaadorii keessa yeroo jirtu sanitti gadaa kuusaa san xumurtee fixxee jirta jechuudha. Raawwatte caasama ofii keessa jirtu san luba ofii keessa jirtu san keessatti qooda hawaasa san keessatti gumaachita jechuudha. Luba ofii keessa jirtu san keessatti lubaan jira luba jedhama. Luba ka amantii qofaa miti beeka. Dubbeen isaa kan sirna gadaa irraadhaa dhufe. Luba raabaadorii keessa yeroo jirtu kana keessatti gaammee gurguddootti kuusatti gad hin deebite jechuudha. Raabaadorii waggaa 8 eega xumurtee qooda gumaachitee saba san keessatti waan sirraa barbaachisu gooteen booda gara caasaa gadaatti seenta jechuudha. Gadoomte jechuudha amma beeki biyya bulchuudhaaf deemta. Waggaa 40 gaafa guutte
maatii kee bulchitee jirta, ardaa kee keessatti leenjiin sii kennamee jira, leenjii gahaa gootee jirta, leenjii gahaa, obsa gahaa, beekumsa gahaa, muuxannoo gahaa, obsa gahaa horatteeti jirta. Gaafa kana gadoomtee jirta jechuudha. Waggaa kana hunda leenjiidhaan qooda fudhattee hawaasa san keessatti tajaajilaadhaa jirta jechuudha. Duuba namni tokko gaafa gadoome deebi'ee Raabaadooritti gad deebi'a jechuun si dhiba. Gaafa immoo gadaa isaa kana keessatti biyya bulchee saba jiraachisee duudhaaf makkaadhoo sabaa gajjabeessee guddina hawaasummaadhaa fayyaa isaa irratti barnoota isaa irratti tika isaa irratti gadaa isaa keessatti waggaa 8 eega raawwate saba san tajaajile gadoomni isaa raawwatee jira jechuudha. Baalli isaa kennamte san nama itti aanutti dabarsa jechuudha. Kun duudhaaf makkaadhoo sirni gadaa Oromoodhaa qabu beeka. Ani ofirraa dubbachaadhaan jiruuf jireenya ilmaan Oromoodhaa saba Oromoodhaati beeka. Qabsaawonni keenya, jaarmeewonni keenya, hoogganoonni keenya waan kana ni calaqqisanii kan jedhu uf gaafanna, wal gaafadhaa, waliin gaafanna. Duuba eega gadaa kan kee raawwatteen booda kontekstiin qabsoo keessatti illee godhamuu qabu practically waan kun raawwatamuu qaba ka jedhu akkasittiin amana. Wanni kun raawwatamuu qaba, akshinaan ta'uu qaba, practical ta'uu qaba, hujoomsuu qabda jechuudha. Yoo dhugumatti saba saniif jeniin taateen dhaabbadha kan jettu taate waan san practicality isaa saba keessatti qabsoo keessatti apply godhuu danda'uudha qabdaan. Duuba namni tokko eega gadoomee gadaa fudhatee baallii fudhatee waan tokko taligee gaggeesse waggaa 8 akka gadaa san keessatti kaayyameeti jechuudha. Waggaa 8 laafee jabaatee eega taligeen booda baallii san, ulee san, bokkuu san nama itti aanu leenjisee Raabaadorii keessatti dhawaataan caasaa jiru sadarkaa jiru hundatti leenjisee namoota Raabaadorii keessa jiran kan gadoomaaf qophaayan sanitti baallii san fuudhee dabarsa jechuudha. Akka wanni hundi meelataa jirtu laala. Meeluu ni beeytaniimi? Meeluu. Akka qabsoon teenya meelatte, akka aadaan keenya meelate, akka seenaan keenya meelate, akka hooggansi keenya meeluu qabu. Meeluu ni beeytan. Akka waliinuu meeluu tana qabnu hubadha. Awarenessiin akkasii jiraachuu qaba. Hubannaan akkasii jiraachuudha qaba. Duuba eega gadaa san raawwatteen booda responsibilitiin yookiin immoo dirqamni ati qabdu akka gadaatti, akka abbaa gadaatti, akka hoogganaatti jechuudha. Literally. Akka hooggana waan tokko taliguutti, akka hooggana qabsoo tokkoon deemutti, akka hooggana saba tokkoon deemutti dirqama hoogganoota sitti aananii baallii si harkaa fuudhan san qopheessuun dirqama keeti. Hoogganoota qacalee Raabaadorii keessatti leenjiftee waan san responsibility san yookiin immoo dirqama san iftoominaan akka hojjetan si daranuyyuu si caalaa akka hojjetan leenjiftee qartee baaftee qopheessitee akka qabsoo san yookiin immoo biyya san yookiin immoo taligaa san sirraa fuudhanii sirkaa fuudhanii bakkaan gahan godhuun barbaachisaadha. Wanni kun godhamee jira isiniif dhiisa. Wanni kun dalagaa irra oolee jira isiniif dhiisa. Awwaanuma kana ibsuu qofaadha. Dirqamni ani amma qabu wanni an dubbachaadhaa jiru waan kana ibsuudha. Oromoon hubachuudha qabaadha. Waliin hubachuu danda'uudha qabnaan. Kanaaf immoo bakka danqaan jiru, bakka meeluun jirtu gaafii akka kaafnuufin waan kana ibsaadhaa jira jechuudha. Duuba obbo Galaasaa Dilboodhaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachanii seenaa keessatti bakka guddaa qaban, warraaqsa Oromoo keessatti bakka guddaa qaban, dadhabbii bara san dadhaban san amma maaltu itti isaan deebisee kan jedhu ittiin deebi'a. Gadaan isaanii raawwate, gadaa isaanii waggaa 8 waliigalteen godhanne, waggaa 16 waliigalteen godhanne yookiin waggaa 4 waliigalteen godhanne yoo godhatanii jiraatanillee hujii irraan oolchine jechuudha. Qabsoo keessatti osoo biyya qabaanne waa'ee biyyaa waa'ee biyya bulchuu irratti dubbannaa beeka. Biyya waan hin qabneef biyya dhuunfaa Oromoodhaa harka waan hin jirreef dhimma gama qabsoo Oromootti deebifnee ilaalla jechuudha. Amma mootummaa mataa keenyaa waan harkaan qabneef mootummaan amma harkaa qabnu biyyi nuti amma harkaa qabnu qabsoo teenya warraaqsa keenya akkasittiin fudhadha.
qabsoo fi warraaqsa keenya akka biyyaatti, akka sabaatti, akka taligaa keenyaatti, akka sirna bulchiinsaatti, akka hoggansaatti kanuma irratti xiyyeeffannee kan irraa dubbanna jechuudha. Duuba qabsoo teenya keessatti waliigalteen agriimentiin akka sirna gadaatti waggaa 8 yoo jenne qabsoo hooggantu kana waggaa 8tiif taligdeeti wareegama aarsaa itti gumaachitee hoogganoota sirraa baallii fuudhuu dandaansan qopheessitee itti kennuun aadaa Oromoodhaa, aadaa sirna gadaadhaa eega ta'ee itti amannee wanni sun godhamee jira. Maali dadhabbiin isaa? Namoonni duubaan qophaa'anii turanii yoon qophooyne maaliif? Eenyutu itti gaafatama? Moo namoota irra jiran kanatu didee jira? Maaliif didan? Kana Oromoodhaaf dhiisaa jechuudha. Question mark, big question mark. Mallattoo gaafiidhaa guddaa jechuudha. Yoo hoogganni itti qophaa'ee hin jiraanne maaliif qopheessuun hanqatame? Yoo immoo lakki warri irra jiran sun didanii qabsoo kan akka dhaloonni itti aanu irraan fuune hin jiraanne, dhaloonni kun yoo hin dhalanne dirqama hooggansaa qaba. Dirqama hooggansaa san jalatti anaatu hoogganoota danuu, hoogganoota baay'ee oomishuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf namoonni kunniin illee nuuf gaafachuu danda'uudha qaban. Oromoon illee waan kana xiinxalee ilaaluu qaban. Amni qabsoodhaa fagoo, ammallee fagoodhaa beeka. Bu'aa bahiin qabsoodhaa ammallee fagoo. Akka amma jennutti, amma hawwinu kanatti akka namatti waan dhiyaatu natti hin fakkaatu. Amni qabsoodhaa wareegamni gumaatamu hedduu ta'uu danda'a. Fuula duraafillee yoo akkanatti kan itti fufnu taate jechuudha. Obbo Galaasaa Dilboodhaa maaliifi waggaa meeqa hooggansaan hayyudurummaadhaan qabsoo taligaadhaa turan? Waggaa meeqa qabsoo taligaadhaa turan kabajaadhaan wajji jechuudha. Kabajaa saniin osoo ta'anii, gorsaa ta'anii, barcuma yuubaa qabatanii, yuuba tokkoffaa jee lamma probably yuuba sadaffaadhaa keessa jiraachuun isaanii ni mala. Yuuba sadaffaadhaa san fudhatanii barcumaa irra taa'anii hoogganootaa fi qacalee lafaa dhufu, hooggana baallii fuudhuu danda'u, dargaggeessa qeeroo akkasiisan qaceellotti gorsanii akeekanii imaammata barbaachisaa ta'e ka qabsoodhaa waan ufii hojjechuu barbaadan san taa'anii gorsanii akeekanii irra filadhaaf personally kabajaa isaanii qabu wajji jechuudha. Maqaa durii qaban badillee haa dalagani. Ilmi namaa yoo dalage qabsoo keessa waa balleessa. Osoma gaarii dalaguu kan balleessullee jiraachuu danda'a. Madaallii sanii Oromoodhaaf dhiisa. Madaallii sanii Oromoodhaaf dhiisee kabajaan Oromummaa sunilleen akkuma jirutti tahee gadaa akkasii san keessatti kabajaa akkasii dhibbeentaan irra caalaan kabajama je'eetiin yaada. Dhibbeentaan irra caalaan jaalala isaaniif qaban je'eetiin yaada. Kabajaaf jaalala san dhugumatti adda durummaadhaan hayyu duree ta'anii deemuu saniin alatti dargaggeessa akka isaanii dalaguu danda'u san empower godhanii jajjabeessanii humneessanii mala akeekanii fi waan san osoo godhanii irra filatamaadha je'ee yaada. Eega ka godhan taate jechoo kiyya. Inniin kunu adda bilisummaa Oromoodhaa hayyu duree sadii qabu kana qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. I doubt shakkiin hin qaba. Shakkii guddaan qaba. Raagaan hin beeku, raagaa miti. Rabbi ta'ee waan tilmaamu fuula duratti akka ilaalcha dadhabbii kiyyaatiin hayyu dure Oromoodhaa, hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa nam sadiin hoogganam power struggle dhufa jechuudha. Power struggle. Power struggle beektanii dhaaba tokko maqaa tokko Oromoo tokkoof qabsaawan biyya takkaaf qabsaawan aangoo ta'a jechuudha. Aangoo ta'a jechuudha bakka kanatti ilaala. Power struggle dhufa. Walirratti duuluun dhufa. Ammaayyuu argaadhaa jirra. Walirratti duuluun kun, wal cabsuun kun, walirratti ololuun kun, wal xiqqeessuun kun Oromoo xiqqeessuun ta'u isiniif dhiisa. Diina gabbisuun ta'u isiniif dhiisa. Tarii namoonni gariin taa'uu dadhabne wanni godhamaa jiru takka illee hin jiru. Anillee waan laaqamaa jiru kana keessatti, waan badaa jiru kana keessatti yoo badees waliin bannaa, yoo toles waliin tollaa jechoodhaan namoonni taa'uu dadhabanii itti hirmaachuun ni mala. Taa'uu dadhabaniiti itti hirmaachuun ni mala. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti qaamni adda bilisummaa Oromoodhaa bakka sadiitti hayyu duree sadi ammaaf qabaachuun kun miidhaa qabsoo Oromoo irratti ni qaba. Tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo irratti ni kabaja. Waliigaltee irra gahuu ni danda'ani.
I doubt qaamni ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamu fi qaamni obbo Galaasaa Dilboodhaatiin hoogganamu qaamni abbaa biyyaa nagayaatiin hoogganamu waliigaltee taanii ABO takkani taanii I doubt nin shakka akkuma amma dura jee tarii guyyaa qiyaamaadhaa ta'uun ni malaadha gaafa qiyaamaadhaa rabbi beeka rabbi nurratti hin dhaabini gaafni isaan waliigalan ABO'n hayyu duree sadii qabdu sun gaafa qiyaamaadhaa ta'uun ni mala rabbi nurraa hafa geessu annatti hin fakkaatu shakkiin hin qaba tarii walitti fakkeessanii walitti dhufanii akkas goone maal jaanii yeroodhaaf deeggarsa adda addaa barbaaduudhaaf oromootti akeekanii waan akkasii kanneen jechuudhaaf forjii akkasii godhuun ni mala angaruu qaamni sadii kama amma waliigaluu hin dandeenye ka dhiigni oromoodhaa dhalataan oromoodhaa xiqqaan oromoodhaa dhiigni isaa akka lolaatti lafarra lola'u kan aayyonni oromoodhaa ilmaan isaanii irraa ajjeefaman kan abboonni haawwanii fi beetee maatii isaanii irraa dhabama godhaman oromoon kitilii mooraa addatti gammoojjii keessatti hidhaman kun kan isaan tokkon goone dhugumatti roorroon diinni alagaan nurratti oromoo irratti raawwataadhaa jiru kun kan isaan tokkon goone kan isaan waliin galchine kan ABO tokkon goone mee dhaaba biraatu dhiisa warroonni dhaaba biraa dhaabbatanii maqaa biraa moggaafatanii alaabaa biraa baafatanii akka dandeenyutti akka biraatti qabsoona jedhan mee dhiisa akkuma jirutti achi kaayame ishuu sanii yeroo biraa irraa dubbanna dhaabota biroo kan maqaa biroo qaban dhiisa maqama adda bilisummaa oromoodhaa kana maqaa tokko qabna maqaa tokko ummata tokkoof qabsoomna jedhama dhiiga biyyaa dhangala'u san lafee caccabaadhaa jirtu san roorroo akkasitti hammaatte san hidhaa ummanni keenya akkasitti hidhamee beetee bahaa gala wal dhoorkee bahaa gala dhabee jiru san wanni kun kan isaan walitti fidee tokkoomsuun dandeenye hayyu dureen adda bilisummaa oromoodhaa obbo Galaasaa Dilboo hayyu dureen adda bilisummaa oromoodhaa obbo Daawit Ibsaadhaa hayyu dureen adda bilisummaa oromoodhaa abbaa biyyaa abbaa nagaa duuba hayyu dureen sadiin kun osoo biyya dimokiraasiidhaa biyya bilisoomte qabaanne anilleen paartii kiyyanin dhaabbadha osoo biyyi bilisoomte biyya nagahaa qabaanne sodaan tokko hin jiraanne qaamni qawweedhaan na sodaachisu osoo hin jiraanne I believe anilleen paartii mataa kiyyaa dhaabbadhe akka ajaa'ibaatti kaampeen godhe nimmoo haja'ee yaada dhugaa dubbachuudhaaf biyya bilisoomte irratti paartii dhibbaa haa ta'u ni qabaanna paartii ma dhibbaa haa ta'u kan ummataaf waa fidu ka ummata amansiisuu danda'u ka qalbii ummataa seenuu danda'u kan proogiraamni yookiin immoo sagantaan imaammanni poolisiin liidarshiippiin sun paartiin sun baasee anaatu isa caala je'ee dorgomuu danda'u yoo jiraate rakkoon qabu amma garuu qabsoo keessatti mooraa qabsoo keessatti jaarraa 21ffaa keessatti akka biyya dhihaatti paartilee adda addaa qabaanne akka saba biyya qabuutti akka saba mirga qabuutti akka saba beetee mirga paartii uummachuudhaa qabuutti meentaalitii akkasiitiin konsepti masan qofaa fudhachuu qofaadhaan dhaaba yoo heddummeessine bu'aanii qabaa jechuun qofaan ani gahaadhaa je'ee naman yoo dhaaba taate anillee uummachuun hin danda'a uf dhaaduudhaafi miti nama 5 illee haa ta'u nama 10 illee haa ta'u namoota haga ta'eetiin wajji waliigalee tooftaaf tarsiimoo jiru baafannee imaammata jiru baafannee dhaaba akkasiiti paartii akkasii jechuu dandeenya kun bu'aanii qabaa annatti hin fakkaatu ummata keenyaaf gaafii ummata keenyaatiif deebisaani ta'a wayita ummanni keenya tokkummaa jedhu wayita artistoonni keenya tokkummaa jedhan wayita xiqqaa fi guddaan hundi tokkummaa jedhu tokkummaa geeraran tokkummaa leellisan yeroo akkanaa kana keessatti jaarmiyoonni siyaasaa oromoodhaa kan maqaa tokko qaban bakka sadiitti hayyu duree sadi qabaachuun qabsoo oromoodhaa ni miidha malee bu'aa takkallee hin fiduun isiniin ja'a maayyii irratti dhaamsi ani isaaniif dhaamu taatanii taanee bakka sadi taanee ABO'n sadii argame hayyu dureen sadii argame isaan kunniin hundinuu oromo at the end of the day isaan kunniin hundi oromo erga oromoo taanii
wal dadhabanii waliin deemuu dadhabanii hayyee tokkummaa Oromoo irratti dhiibbaa kan qaban miseensota keessan mooraa qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa kan qaban miseensota keessanitti dabballee qaceellotti leenjisuudhaan hoogganoota bilchina hin qabne qaceellotti himuudhaan akka naamusaan deemuu danda'an sansakkaa qaceelloodhaatiin akka deemuu danda'an akka kabajaa Oromoodhaaf qabaatan akka amantii Oromoodhaan tuyne akka ganda Oromoodhaan tuyne naannoo Oromoodhaa akka hin tuyne safuu Oromoodhaa akka hin cabsine hooggana irraa jalqabee qondaalota isaanii jalqabee dabballootaa fi deeggartoota dabalatee akka safuu Oromoo irratti deebi'an waan kana akka eertaniifin isinii dhaama. Eega ta'e jechuudha. Rakkoon lama waggaasitti dhufte rakkoon hamtuun lama waggaasitti dhufte hamtuu irra xiqqaadhaa qabatta waan ta'eef taatanii eega argamtanii dhiibbaa qabsoo Oromoo keenya irratti akka hin goone qabsoo Oromoo irratti akka hin goone akka waliin tuyne dhaamsa kanaan isinii dhaama. Dhaamsa kana hoogganinis Oromoo eeggachuudha qaba. Safuu Oromoodhaa eeggachuu qaba. Kabajaa Oromoodhaa eeggachuu qaba. Xiiqii wal jidduutti qabachuudhaan daangaan Oromummaadhaa safuun Oromummaadhaa sun cabuu akka hin qabne argaadhaa jirra akka cabaa jiru. Safuun Oromummaadhaa akka cabaadhaa jiru akka Oromoon beetee dhukkubni sun dhukkubni jaarmehoota keessatti uumame sun Oromoo keessallee keessattuu diyaasporaa keessa akka seenaadhaa jiru argaadhaa jirra. Dhukkuba akkasiisan xiiqii hamaa san akkasiisan akka Oromoo keessatti hin dagaagne qooda gumaachaa Obbo Galaasaa Dilboo hoogganoota keessanitti qondaalota keessanitti miseensota keessanitti deeggartoota keessanitti akka naamusa akkasiitiin naamusa Oromummaadhaatiin cuuphaman itti nuu dhaama. Obbo Daawit Ibsaadhaa ufirraa kaasaadha qondaalota keessanitti hoogganoota keessanitti miseensota keessanitti deeggartoota keessanitti mooraan Oromummaadhaa safuun Oromummaadhaa akka hin cabne ka cabaa jiru dhukkubni akkasii sun Oromoo keessa ka dagaagaadhaa jiru sun ka Oromoo dhaqqabaadhaa jiru sun akka qooda irraan fudhanne dhaamsa walii dhaama. Adda bilisummaa obbo Abbaa Nagayaa qondaalota keessan miseensota keessan deeggartoota keessanitti naamusa Oromummaadhaa san akka dhaamtan taan immoo Rabbi isinii kadhannee Rabbi waliif kadhannee Rabbi waan hunda danda'a waan ta'eef safuu Oromummaadhaa saniin guyyaan isin walit dhuftanii ABO'n tokko ta'u ABO gootonni kaleessa irratti wareegaman san kaayyoo isaan qabatanii irratti wareegaman san ABO'n Jaalladhii Gammadaa faati irratti wareegaman Milkeessaa Gadaa faati Baaroo Tumsaa faati Gammachiis Dhaabaa faati Abbaa Mul'is faati ni dhageessan na fakkaata Laggasaa Wogii faati qabsaa'onni maqaa yaamee fixuu hin dandeenye kunniin irratti wareegaman maqaan sun ABO'n sun tokko tahee isinilleen tokko taatanii ummata Oromoodhaa milkeessitan fagoon ta'u waaqni dandahaadha san isinii kadhadha hangasiif garuu walirraa akka kabajaa akkasii walii qabaattanii waan godhuu dandeessan bakka gootan dhaamsa kanaan isinii dhaama. Oromootaaf immoo keessattuu Oromoo diyaasporaadhaatiif waan jaarmiyoonni siyaasaadhaa godhan kana laaluudhaan baddaaf gammoojjiidhaan badda dareedhaan amantiidhaan gosa kana caala anaatu kaan caala jechuudhaan maqaa jaarmiyaa qofaa leellisuudhaan Oromummaa teenya mooraa Oromummaadhaa akkan diine anarraa eegalee jechuudha ofirraa eegan atis anis innis nu hundi keenya waliin mooraa Oromummaadhaa gabbisuu irratti ummata keenya ka biyya keessatti aarsaa lubbuudhaa gumaachaa jiru saniif jecha waan dandeenyu waan gaarii akka gumaachinuun isinii dhaama. Egaa haasawa kiyya kaarraa asumarrattiin gabaabsaa mata duree biraatiin akka walitti deebinutti nagaattiin isiniin jaa as keessatti namoonni tuqe yoo jiraate jechaan yaadaan tanii namoonni adda addaa tuttuqamuun ni mala. An waan natti fakkaatu waan mooyxannoo irraa arge waan keessa deemee arge waan hubadhe waan arge waan dhagahe waan kanarraa akkana fakkaatutti dadhabbii sammuu kiyyaatiin wajji waan na fakkaatu akka nama Oromoo tokkotti
yaada gaariidha jee dubbadhe namoonni yaada gaariidha yaada kiyyaa yaada na fakkaatu jettan walii hiraa waa heloota keessaniin gaha yaada akka wal fakkaataa haa qabaannuun isiniin jaa hamtu irraa rabbi nu haa fageessu oromoon rabbi nu haa bilisoomsu gaddaaf gadadoo keessa ummata keenya rabbiin haa baasuun isiniin jaa haa jabaannu oromummaa haa gabbifnu waan dandeenyu ummata keenyaaf haa goonuun isiniin jedha fayyaataa ulfaadha milkaa waan isiniin jaa bu'a bayii hedduu keessa qaxxaamuranii wareegamaa fi aarsaa qaqqaalii jaallan isaatiin wajji gumaachuudhaan waltajjii sanirra dhaabbatanii waan isaan dhaammatan laala. Oromoon tokko gargariin ba'u diinni keenya hiree teenya nuu murteessuudhee hin qabu. Dhaggeeffadha. Oromoon tokko gargariin ba'u baddaaf gammoojjiidhaan kutaadhaan amantiidhaan gargariin ba'u har'a nuti garuu maal keessa jirra. Jaarmihaan gargariin ba'u. Duudhaaf makkaadhoodhaan jiraachuudha qabna. Sirna gadaadhaatiin jiraachuu qabna. Ilaaf ilaamee qabaachuudha qabna. Ummanni keenya sabni keenya ijaaramee humna godhatee hiree ofiin murteeffachuudha qaba. Bilisummaa barbaannaa jira ummanni sun. Kaleessas bilisummaadha barbaanna jechaadhaa jira. Qeeroon amma jirtu tunis bilisummaadha barbaanna jechaadhaa jiran. Akkanuma akkanaa miti. Politikaa superficial ta'e. Politikaa yookiin immoo siyaasaa gubbaa diddibanii akkanumatti ittiin deeman kana ta'uu akka hin qabne waan Oromoodhaatiin wajji qabsoo Oromoodhaatiin wajji compatible hin taane waliin fudhanne waan amma deemaadhaa jiru kan gargar bahiinsaa fi caccabiinsa fragmentation xixiqqaa kan arguu hin barbaadu jechuudha Oromoon. Kun dhaamsa akka nam tokkootti manguddoota irraa dhaga'ee fi anilleen keessatti guddadhee argaadhaa dhagaadhaa as gahe jechuudha. Gara waa'ee ammaattiin isinii deebi'a. Dhaamsi kun asumarra raawwadheeti waan ammaa obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa ta'anii muudaman yuubaman. Personally obbo Galaasaa Dilboodhaatiif kabajaa guddaan qabaaf. Kabajaa guddaa. Rool moodelii keenya jechuun hin danda'a. Xiqqeenya keenya irratti nama qabsoo keessatti bara dheeraa jiruu fi dhabee qabsoo keessatti aarsaa guddaa nama qaamaa qalbiidhaan itti dhama'e nama qaamni isaa miidhame ta'uu ittiin amana ni hubadhaas Oromoonis akkasitti hubatti jedhee yaada. Bara san keessatti bara qabsoo keessa turan san keessatti itti dhama'uudhaan haga qaamaan itti miidhaman ta'uu isaanii ittiin amana jechuudha. Duuba obbo Galaasaa Dilboodhaa eega Magarsaa Bariidhaa faati hoogganoonni qabsoo Oromoodhaa gammoojjii Ogaden gammoojjii Somaaliyaa keessatti erga wareegamanii diinaan erga wareegamanii boolla takkatti erga awwaalamaniin booda namni qabsoo kana hayyu durummaadhaan irraa fuudhee qabsoo kana taligaadhaa ture keessattuu gama bahaa keessatti obbo Galaasaa Dilboodhaati. Yeroo san keessatti kan Umar Suleymaan fa'a itti sirbaadhaa ture jechuudha. Kan Umar Suleymaan fa'a ittiin geeraraadhaa ture jechuudha. Mallasaa ka'e bakka sanii Galaasaa Dilboo bakka keenyaa kan jedhaa ture jechuudha. Gadaa san keessatti qooda guddaa nama gumaacheedha. Nama dhaloonni qubeen ammaa osoo dhalanne duraa nuti yeroo san qubee jenereeshina turre sun nama akka qarayyoo ija keenyaatti of dura laalaadhaa turre jechuudha. Rakkoo qabsoottu kana fida. Rakkoo qabsoottu waan kana hunda fida. Oofamee haga bara 1998 bara 1998 kora hatattamaa jedhamee Moqdishoo keessatti taa'amutti haga yeroo sanitti hayyu durummaadhaan adda bilisummaa Oromoodhaa geggeessaa ture. Imagine 1980moota keessaa hamma 1998 fudhadhugaa. Haga ammaatti immoo waliigalatti waggaa 36 jechuudha. Haga amma jiru kanatti waggaa 36 sadarkaa sanitti nama qaamaa qalbiidhaan gumaachaadhaa ture waan ta'eef personally kabajaa guddaan qabaafi jechuudha. Adeemsa qabsoo keessatti dogoggora uumanii jiranii yes dogoggoroota hedduu uumanii jiran. Liidarshippii isaanii jalatti wareegamni hedduun gumaatamee jira. Istiraatejjiin laallamuu dhabuu irraa akkaataa itti jaallan isaanii wajji turan. Qaamaan walitti dhiyaatanii qabsoo waliin godhan dadhabbiin adda addaa ni jira. Yes garaagarummaan adda addaa jiraachaa ture. Miidhaan adda addaa jiraachaadhaa ture. Yes
akkuma waan gaariin godhame jiru wanni hamaan gadaa isaanii keessatti illee godhame hedduun jiraachuu danda'a. Kanaaf masirra dubbachuudhaaf qophii miti ammatti haa ta'u garummoo kana hundaa seenaadhaaf dhiifna jechuudha. Ati walumaa galatti muudamuun obbo Galaasaa Dilboodhaa deebi'amee akka adda bilisummaa Oromootti namoonni qaacaa jedhanii malee isaan adda bilisummaa Oromoodhaa ofiin jaan. Obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa gadaa san keessatti obbo Dhugaasaa Bakakkoo itti gaafatamaa abbaa waraanaa jechuudha. Ammatti garuu obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa taanii muudamuun isaanii adda bilisummaa Oromoo tokkoomee adda bilisummaa Oromoo qaama shaneedhaa ka obbo Daawit Ibsaadhaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan jedhamu kan abbaa nagaatiin geggeeffamu qaamni sadii kun ammalleen adda bilisummaa Oromoo sadii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa sadii. Addi bilisummaa Oromoo maqaa tokko qabu kan hoogganoonni isaanii Oromoodhaa sadeenu kan maqaa adda addaa isaan qaban hayyu dureen adda addaa qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. Tokkummaa Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. Diina ni laaffisaa. Qabsoo keenya gama fuula duraatti ni furgaasaa. Gaafii guddaadha. Kanaan qofaan murteessuu hin danda'u ummanni Oromoodhaa haa murteessuu hin jaa. Addi bilisummaa Oromoodhaa qaama hooggana sadii yoo qabaate hayyu duree sadii yoo qabaate egaa gama kaaniin sirna gadaadhaa jechaadhaa. Sirna gadaadhaa duudhaaf makkaadhoon keenya kan ittiin masakamnu kan ittiin taligamnu wanni qabsoofnuuf sirna gadaadhaati seenaa Oromoodhaati duudhaaf makkaadhoo keenya mirga bilisummaa saba keenyaati. Waan kana tururraa mulqame diinaatu nurraa fudhate isa kana deeffannee ufitti gonfinee waaroo ulfinaa san kanurraa mulqame san ufitti gonfuudha qabna. Sooftuweerii alagaadhaatiin geggeeffamuudha hin qabnu. Sooftuweerii mataa keenyaa qabaachuu qabna yeroo jennu kana keessatti sirni gadaadhaa sunuyyuu lagatamee abbootiin manguddoon yuuba tokkoffaadhaa yuuba lammaffaadhaa yuuba sadaffaa ta'an kan inumayyuu dabree yuuba afuraffaadhaa ta'an. Egaa akka sirna gadaatti dabballe irraa eegalee hanga jaarsaatti caasaa jiruutu jira. Caasaa jiru jireenyaattu jira jechoodha. Ati dabballee taatee eega bira dabartee wanni beeytee gaammee xixiqqoo taate dabballummaatti wanni deebituuf waan jiru natti hin fakkaatu. Akkanuma akkanaa miti. Kun an ofirraa dubbachaadhaan jiru duudhaaf makkaadhoo Oromoon ittiin bulaadhaa turte jechoodha. Namni tokko dhawaata guddina isaa keessatti dirqama yeroo dabballummaa fudhate san bira dabre waggaa. Olaantummaa alagaadhaa kan diinaa irratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture. Falmaa fi lollinni wali kun immoo diinqiraadhi. Akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin mo'amiinsa jira awwaaluun aadaa diina akka ummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan inni jidduu jiraachuu kan agarsiisu. Diinummaan hamtuun inni jidduu jiraachuu kan agarsiisu. Ergas irraa kaases karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalagee keenya erga qabate booda ummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hunda qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa hokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalame aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala ammeenyaatiin wajjin jiraanni as ga'e. Hanga keessanii baga gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu
kan Oromoon biyya irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyaan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu uummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga argatu ta'e waliin tarkaanfachuudhaaf haala poolitikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga fi kan kabachiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Mirga keenya kan kabachiifatu numa Oromoodha. Gamuu namaa mormu isii bu'aa keessaa qabaatu malee akkan ta'in akkuma qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyaan adda bilisummaa Oromoo dhaamsii gabaaban deddeebifne amma uummata keenya guyyaa har'aa dabarsuuf barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akkan ture nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhagahuudhaan wal jala deemuudhaan mirgee fi inni qofaan akka kabachiifatutti amalee ta'een dur dhaabbachuun akka ture yaadachuu qabdanii jechuudha. Sabaasu kan naatolu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nuti tolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo gidduudhaaf karaa uummata keenyaatiin qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Dhaamsa kanas dhaggeeffadha. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga miidhamuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa, ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan, kana ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaayyoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinees yaadachee. Egaa asirratti dhaamsi amma dhaggeeffattan dhaamsa manguddoota qabsaa'otaa fi hayyoota Oromoodhaa ta'uu isaanii ni beektan. Koloneel Alamuu Qixxeessaatii fi obbo Nadhii Gammadaadhaa aanol irratti haasawa isaan godhan jechuudha. Sababaa malee waan kanan kaafne. Sababaa tokko malee waan kanan kaafne. Madda odeeffata amma odeessuudhaaf deemu kanarratti hundaa'ee ta'uudha qabaa kan jedhuuf. Koloneel Alamuu Qixxeessaa waltajjii aanolee san irra dhaabbatanii waggaa 25 har'aa jedhan. Waggaa 25 har'aa waan walitti dhaammanne waan habashoonni akka walitti hin dhufne ni dhoorkan tuulamarraa salaaleerraa jedhu baharraa dhiharraa kaabarraa kibbarraa walitti dhufuudhaan dhimma Oromoodhaa dhimma tokkummaadhaa kiristaanummaadhaa fi islaamummaan yookiin immoo waaqeffattummaan yookiin immoo baddaa fi badda dareen osoo gargar nun baafne tokkummaa keenya jabeeffannee ijaaramuudhaan sona qabaannee sirna gadaadhaatiin wal jala deemnee mirga nurraa mulqamee fi sarbame san deeffachuu qabnaa kan jedhu waggaa 25 dura jechuudha. Haasoyni kunuyyuu erga godhamee waggaa 24. Haasoyni kunuu erga godhamee waggaa 24. Kan isaan immoo madda odeeffannoodhaa godhatanii ummata saniif dabarsan waggaa 25 dura jechuudha. Imagine waggaa 49 waliigalatti. Manguddoonni kun ka dabarsaadhaa jiran. Haasawa Koloneel Alamuu Qixxeessaa keessatti wanni agartan. Gargar bahuu akka hin qabne, addaan faca'uu, addaan bittinnaa'uu akka hin qabne, humni keenya yoo gargar faca'e diinaan dhuunfatamna mirga keenya argachuu hin dandeenyu. Baddaaf gammoojjiidhaan badda dareedhaan adda yoo baane, murna garaagaraatiin yoo adda baane,
amantiidhaan yoo gargar wal fageessine ati kibbaa fi kaabaa fi dhiyaa fi bahaa yoo gargar wal fageessine diinaaf karaa bannaa diinaaf karaa saayinaa bilisummaa nuti barbaannu sun hin jiraattuu jechuudhaan manguddoon kun dhaaman bakka dhugaadhaa jiran amma akkana mokkanaa miti manguddoon kun wanni nu dhaaman waggaa dheeraa san keessatti waan kana ture jechuudha. As deebi obbo Nadhii Gammadaadhaa waltajjii sanirra dhaabbatanii egaa akkam jirtan kabajamtoota sabboontota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii nageenyi Waaqaa isin haa dhaqqabuun jaa nageenyi isin badhaadhaa daadooyyuu wal guliyyaatu har'a mata dureen irratti isin wajji mari'achuu barbaadu waa'ee dhiheenya kana addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilboo hayyu duree godhee muuduu isaa ilaalchisee inni kun qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa maal fidaa Oromoon akkamitti ilaalti akkasuma immoo diinni akkamitti nu laalaa qabsoon Oromoodhaa mooraan qabsoo Oromoodhaa ni jabaatti moo ni laaffatti akkamitti ilaalla obbo Galaasaa Dilboodhaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa tahee muudamuun qabsoo ni laaffisamu ni jabeessa tokkummaa Oromoodhaan ni laaffisamu ni jabeessaa ka jedhu irratti anilleen akka nama Oromoo tokkootti yaada mataa kiyyaa isinii wajji qooddachuun barbaade asirratti wanni naa hubachuu qabdan jaarmee kamuu nama kamuu naannoo kamuu tuquudhaaf akka hin taane akka naa hubattaniin barbaada garuu as keessatti dhaamsa akka Oromootti tokkummaa Oromoo irratti qabsoo teenyaaf bu'aa qabu je'ee yaadu isinii wajji qooddachuun barbaada as keessatti dhugaa dubbachuu irraa eenyuunillee jaarmee kamuu nama kamuu sodaachuu akka hin qabne akka na keessa hin jirre akka naa hubattaniin barbaada namoonni gariin sodaadhaan lakkiboo natumaniifa yookaan immoo beetee waan akkasii na godhan je'eefaa dhugaa dubbachuu irraa sodaata jechuudha. Lakkii kan sodaatan rabbuma yookiin waaqa nama uume san qofaadha jechuudha. Kanaaf dhugaa Oromoo fi Oromummaadha waan sitti dhagayame san Oromoo teetii wajji qooddachuun mirga duraati mirga bilisummaadhaati. Duuba osoo mata duree amma jechaa jiru kanatti hin seenne dura yaadannoodhaaf waan qabsaa'onni manguddoonni waggaa 24 dura waltajjii tokko irratti Oromiyaa keessatti dubbatan isaannan sun waltajjii san irratti waggaa 25 booda waltajjii san irratti argamuudhaan eegasii haasawa isaan godhanitti seennee wajji eega caqafne booda achi boodaahu eegaa wanni kun haasoyni kun godhameen boodaahu waggaa 24 lakkaayyannee jirra waliigalatti waggaa 25 fi 24 walitti meeqataa waggaa 49 jechuudha. Manguddoonni gariin isaanii addunyaa kanarra hin jirre seenaan isaan haa yaadatu kaanis warra jannataa rabbi isaan haa godhuu jechaadha. Galmee seenaa guddaa keessatti bakka guddaa qabanii mee isaan kana waliin dhaggeeffannee eegas immoo anilleen akka nama Oromoo tokkotti akka nama leexaa Oromoo tokkotti yaada qabu xiinxala qabu isinii wajji qooddadha. Namoonni wanni kun ni ta'a jettanii yaaddan hiriyyoota yookiin immoo waahiloota keessaniin geessanii xiinxala keessan gama keessanitti hubannaa keessanitti akkamitti akka laaltan walii hiruu walii qoodu walii raabsuu ni dandeessan jaa itti dhihaadhaa. Kan amma haasayan kun obbo Koloneel Alamuu Qixxeessaati aanolee irratti waan isaan dubbatanii dhaggeeffadhaa.
lakkaa'ee dhimba'u nafta saasaa kanatti dheerata dubbiin kan hundumaa oromummaadhaaf dhabne kanaan naga'e galatadhaa jedhame galata jedha waan inni karaan nu ga'e asitti immoo dhaggeeffadha. Itoophiyaa jechaan jirani dhaggeeffadha. bilisummaa jechaadhaa jiran, gabrummaa jechaadhaan jirani hubadha. kiristaana islaama kuni kana jettanii wali qoodatina bara dhumne sanis warra salaalees warra abbichuus warra giddaas asumatti sabassabnee itti dubbannee tokkummaa walitti siniinee deemne dubbiin walitti siniine suni hoo ammaa yoonaatti xuruu ta'ee jiraate hebba sinii kenneen deema yoo xinnuma boofa'ee xinnuma qiyyaameen keessa jiraate immoo warra kana godhe na dhabaalaan ijaarsa siyaadachi abaarsi goosingaa. Haasoyni kun waggaa 25 dura aanol irratti achi dura waggaa 25 dura achi booda immoo waggaa 24 waliigalatti waggaa 49 ilaala. Lammaffaa immoo ofirra kaayee ofii lafa deemee jiraatu gaarummaa isaafi gara laafummaa isaati nama isin keessa jirullee yoo ta'e hin miidhinaa calluma jalaatti yoo isin beekee haa buluu akkaan keessan ta'e harkaa kennatu harkasaa. Namoonni Oromoo keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran yoo fedhan harka haa kennatan, ummata sanii wajji haa jiraatan malee Oromoon isaanitti harka kennachuun qabu kan jedhu Koloneel Alamuu Qixxeessaati. Kan amma dhaggeeffattan kun immoo obbo Nadhii Gammadaadhaa. Rabbi jannataan isaan haqanaaniisiu haasawa kanas dhaggeeffadha. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee, sirna gadaa, kan sirna dagaaginaa, kan sirna walqixxummaa. Sirna caffee, sirna gadaa waggaa jira. Waan kanneen hunda booda irratti xiinxaluudhaaf deema, haasa'uudhaaf deema hubadha. Kanan dhageenya jechuu osoo hin taane walumaan haa yaadannu. Waan kanneen irrattii fi waan amma keessa jiru irratti xiinxalaa fi yaada mataa kiyyaa kennachuudhaaf hin deema. Jechuudha. Duuba qabsoo teenya keessatti waliigalteen agriimentiin akka sirna gadaatti waggaa 8 yoo jenne qabsoo hooggantu kana waggaa 8tiif taligdeeti wareegama aarsaa itti gumaachitee hoogganoota sirraa baallii fuudhuu dandaansan qopheessitee itti kennuun aadaa Oromoodhaa, aadaa sirna gadaadhaa eega ta'ee itti amannee wanni sun godhamee jira. Maali dadhabbiin isaa? Namoonni duubaan qophaa'anii turanii yoon qophooyne maaliif? Eenyutu itti gaafatama? Moo namoota irra jiran kanatu didee jira? Maaliif didan? Kana Oromoodhaaf dhiisaa jechuudha. Question mark, big question mark. Mallattoo gaafiidhaa guddaa jechuudha. Yoo hoogganni itti qophaa'ee hin jiraanne maaliif qopheessuun hanqatame? Yoo immoo lakki warri irra jiran sun didanii qabsoo kan akka dhaloonni itti aanu irraan fuune hin jiraanne, dhaloonni kun yoo hin dhalanne dirqama hooggansaa qaba. Dirqama hooggansaa san jalatti anaatu hoogganoota danuu, hoogganoota baay'ee oomishuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf namoonni kunniin illee nuuf gaafachuu danda'uudha qaban. Oromoon illee waan kana xiinxalee ilaaluu qaban. Amni qabsoodhaa fagoo, ammallee fagoodhaa beeka. Bu'aa bahiin qabsoodhaa ammallee fagoo. Akka amma jennutti, amma hawwinu kanatti akka namatti waan dhiyaatu natti hin fakkaatu. Amni qabsoodhaa wareegamni gumaatamu hedduu ta'uu danda'a. Fuula duraafillee yoo akkanatti kan itti fufnu taate jechuudha. Obbo Galaasaa Dilboodhaa maalii fi waggaa meeqa hooggansaan hayyudurummaadhaan qabsoota ligaadhaa turan? Waggaa meeqa qabsoota ligaadhaa turan kabajaadhaan wajji jechuudha. Kabajaa saniin osoo ta'anii gorsaa ta'anii barcuma yuubaa qabatanii
yuuba tokkoffaa jee lamma probably yuuba sadaffaadhaa keessa jiraachuun isaanii ni mala. Yuuba sadaffaadhaa san fudhatanii barcumaa irra taa'anii hoogganootaa fi qacalee lafaa dhufu hooggana baallii fuudhuu danda'u dargaggeessa qeeroo akkasiisan qaceellootti gorsanii akeekanii imaammata barbaachisaa ta'e ka qabsoodhaa waan ufii hojjechuu barbaadan san taa'anii gorsanii akeekanii irra filadhaaf personally kabajaa isaanii qabu wajji jechuudha. Maqaa durii qaban badillee haa dalagani. Ilmi namaa yoo dalage qabsoo keessa waa balleessa. Osoma gaarii dalaguu kan balleessullee jiraachuu danda'a. Madaalli sanii Oromoodhaaf dhiisa. Madaalli sanii Oromoodhaaf dhiisee kabajaan Oromummaa sunilleen akkuma jirutti tahee gadaa akkasii san keessatti kabajaa akkasii dhibbeentaan irra caalaan kabajama jeetii yaada. Dhibbeentaan irra caalaan jaalala isaaniif qaban jeetii yaada. Kabajaaf jaalala san dhugumatti adda durummaadhaan hayyu duree ta'anii deemuu saniin alatti dargaggeessa akka isaanii dalaguu danda'u san empower godhanii jajjabeessanii humneessanii mala akeekanii fi waan san osoo godhanii irra filatamaadha je'ee yaada. Eega ka godhan taate jechoo kiyya. Inni kunu adda bilisummaa Oromoodhaa hayyu duree sadii qabu kana qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa ni fidaa. I doubt shakkiin hin qaba. Shakkii guddaan qaba. Raagaan hin beeku, raagaa miti. Rabbi ta'ee waan tilmaamu fuula duratti akka ilaalcha dadhabbii kiyyaatiin hayyu duree Oromoodhaa, hayyu duree adda bilisummaa Oromoodhaa nam sadiin hoogganam power struggle dhufa jechuudha. Power struggle. Power struggle beektanii dhaaba tokko maqaa tokko Oromoo tokkoof qabsaawan biyya takkaaf qabsaawan aangoo ta'a jechuudha. Aangoo ta'a jechuudha bakka kanatti ilaala. Power struggle dhufa. Walirratti duuluun dhufa. Ammaayyuu argaadhaa jirra. Walirratti duuluun kun, wal cabsuun kun, walirratti ololuun kun, wal xiqqeessuun kun Oromoo xiqqeessuun ta'u isiniif dhiisa. Diina gabbisuun ta'u isiniif dhiisa. Tarii namoonni gariin taa'uu dadhabne wanni godhamaa jiru takka illee hin jiru. Anillee waan laaqamaa jiru kana keessatti waan badaa jiru kana keessatti yoo badees waliin bannaa yoo toles waliin tollaa jechoodhaan namoonni taa'uu dadhabanii itti hirmaachuun ni mala. Taa'uu dadhabaniiti itti hirmaachuun ni mala. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti qaamni adda bilisummaa Oromoodhaa bakka sadiitti hayyu duree sadi ammaaf qabaachuun kun miidhaa qabsoo Oromoo irratti ni qaba. Tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo irratti ni kabaja. Waliigaltee irra gahuu ni danda'ani? I doubt. Qaamni ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi qaamni obbo Galaasaa Dilboodhaatiin hoogganamu qaamni abbaa biyyaa nagayaatiin hoogganamu waliigaltee ta'anii ABO takkani ta'anii I doubt. Nin shakka. Akkuma amma dura jee tarii guyyaa qiyaamaadhaa ta'uun ni malaadha. Gaafa qiyaamaadhaa rabbi beeka rabbi nurratti hin dhaabini. Gaafni isaan walii galan ABO'n hayyu duree sadii qabdu sun gaafa qiyaamaadhaa ta'uun ni mala. Rabbi nurraa haa fageessu. Annatti hin fakkaatu. Shakkiin hin qaba. Tarii walitti fakkeessanii walitti dhufanii akkas goone maal jaanii yeroodhaaf deeggarsa adda addaa barbaaduudhaaf Oromootti akeekanii waan akkasii kanneen jechuudhaaf forjii akkasii godhuun ni mala. Angaruu qaamni sadii kama amma walii galuu hin dandeenye. Ka dhiigni Oromoodhaa dhalataan Oromoodhaa xiqqaan Oromoodhaa dhiigni isaa akka lolaatti lafarra lola'u. Kan aayyonni Oromoodhaa ilmaan isaanii irraa ajjeefaman. Kan abboonni haawwanii fi beetee maatii isaanii irraa dhabama godhaman. Oromoon kitilii mooraa addatti gammoojjii keessatti hidhaman kun kan isaan tokkoon goone. Dhugumatti roorroon diinni alagaan nurratti Oromoo irratti raawwataa jiru kun kan isaan tokkoon goone. Kan isaan waliin galchine. Kan ABO tokkoon goone. Mee dhaaba biraatu dhiisa. Warroonni dhaaba biraa dhaabbatanii maqaa biraa moggaafatanii alaabaa biraa baafatanii akka dandeenyutti akka biraatti qabsoona jedhan mee dhiisa akkuma jirutti achi kaayame ishuu sanii yeroo biraa irraa dubbanna. Dhaabota biroo kan maqaa biroo qaban dhiisa. Maqama adda bilisummaa Oromoodhaa kana maqaa tokko qabna. Maqaa tokko ummata tokkoof qabsoomna jedhama. Dhiiga biyyaa dhangala'u san lafee caccabaadhaa jirtu san roorroo akkasitti hammaatte san
hidhaa ummanni keenya akkasitti hidhamee beetee bahaa gala wal dhorkee bahaa gala dhabee jiru san wanni kun kan isaan walitti fidee tokkoomsuun dandeenye. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodhaa obbo Galaasaa Dilboo, hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodhaa obbo Daawit Ibsaadhaa, hayyu dureen adda bilisummaa Oromoodhaa abbaa biyyaa abbaa nagaa. Duuba hayyu dureen sadiin kun osoo biyya dimokiraasiidhaa biyya bilisoomte qabaanne anilleen paartii kiyyanin dhaabbadha. Osoo biyyi bilisoomte biyya nagahaa qabaanne saddeet booda eega gaammee xixiqqoo seeneen booda gaddeebi'ee waan dabballeedhaa waan hojjetu natti hin fakkaatu. Gaammeen xixiqqoon eega gaammee xixiqqoo waggaa 8 xumurteen booda gaammee gurguddoodha seenti. Siin ergammee jechoodha. Siin ergammee gaafa seente gaddeebitee immoo waa'ee gaammee xixiqqoodha jiin ergammee hojjechuu hin dandeessu jechoodha. Akka aadaa sirna gadaa Oromoodhaatti. An kanarraa kontekstii kanarraa ilaalu jira. Ija kanarraa aangila kanarraa ilaala jechoodha. Gaammeen gurguddoon siineer gaammeen yoo waggaa 8 hujii ofii raawwatte dirqama ofii society san keessatti raawwatte kuusa taati jechoodha. Caasaa kuusaa keessa seenti jechoodha. Oggaa kuusa keessa seente lakkiboo gara gaammee gurguddootti gaddeebi'aa wanni jedhamullee hin jiru jechoodha. Aadaa sirna gadaa Oromoo keessatti sirni gadaa Oromoodhaa umrii qofaa lakkaa'uu osoo hin taane umrii qofaa lakkaa'uu osoo hin taane jiruuf jireenya bilisummaa walabummaa birmadummaa demokrasii taligaa ummata jiruuf jireenya Oromoodhaa walumaa galatti siyaasa diinagdee hawaasummaa kana hunda hammatee walii galaan akkasitti hammateeti calaqqee saba Oromoodhaati jechuudha. Duuba kuusa taatee waggaa 8 eega xumurteen booda kuusa taatee waggaa 8 eega xumurteen booda raabaadooriidhatti seenta jechuudha. Ati raabaadorii keessa seenteeti gadaa raabaadorii keessa yeroo jirtu sanitti gadaa kuusaa san xumurtee fixxee jirta jechuudha. Raawwatte caasama ofii keessa jirtu san luba ofii keessa jirtu san keessatti qooda hawaasa san keessatti gumaachita jechuudha. Luba ofii keessa jirtu san keessatti lubaan jira luba jedhama. Luba ka amantii qofaa miti beeka. Dubbeen isaa kan sirna gadaa irraadhaa dhufe. Luba raabaadorii keessa yeroo jirtu kana keessatti gaammee gurguddootti kuusatti gad hin deebite jechuudha. Raabaadorii waggaa 8 eega xumurtee qooda gumaachitee saba san keessatti waan sirraa barbaachisu gooteen booda gara caasaa gadaatti seenta jechuudha. Gadoomte jechuudha amma beeki biyya bulchuudhaaf deemta. Waggaa 40 gaafa guutte maatii kee bulchitee jirta. Ardaa kee keessatti leenjiin sii kennamee jira. Leenjii gahaa gootee jirta. Leenjii gahaa obsa gahaa beekumsa gahaa muuxannoo gahaa obsa gahaa horatteeti jirta. Gaafa kana gadoomtee jirta jechuudha. Waggaa kana hunda leenjiidhaan qooda fudhattee hawaasa san keessatti tajaajilaadhaa jirta jechuudha. Duuba namni tokko gaafa gadoome deebi'ee raabaadooritti gad deebi'a jechuun si dhiba. Gaafa immoo gadaa isaa kana keessatti biyya bulchee saba jiraachisee duudhaaf makkaadhoo sabaa gajjabeessee guddina hawaasummaadhaa fayyaa isaa irratti barnoota isaa irratti tika isaa irratti gadaa isaa keessatti waggaa 8 eega raawwate saba san tajaajile gadoomni isaa raawwatee jira jechuudha. Baalli isaa kennamte san nama ittaanutti dabarsa jechuudha. Kun duudhaaf makkaadhoo sirni gadaa Oromoodhaa qabu beeka. An ofirraa dubbachaadhaan jiruuf jireenya ilmaan Oromoodhaa saba Oromoodhaati beeka. Qabsaawonni keenya jaarmeewonni keenya hoogganoonni keenya waan kana ni calaqqisanii kan jedhu uf gaafanna wal gaafadhaa waliin gaafanna. Duuba eega gadaa kan kee raawwatteen booda kontekstiin qabsoo keessatti illee godhamuu qabu practically waan kun raawwatamuu qaba ka jedhu akkasittiin amana. Wanni kun raawwatamuu qaba akshinaan ta'uu qaba practical ta'uu qaba hujoomsuu qabda jechuudha. Yoo dhugumatti saba saniif jeniin taateen hin dhaabbadha kan jettu taate waan san practicality isaa saba keessatti qabsoo keessatti apply godhuu danda'uudha qabdaan. Duuba namni tokko eega gadoomee gadaa fudhatee baallii fudhatee waan tokko taligee gaggeesse waggaa 8 akka gadaa san keessatti kaayyameeti jechuudha.
waggaa 8 laafee jabaatee eegata ligeen booda baalliisan uleesan bokkuusan nama itti aanu leenjisee raabaadorii keessatti dhawaataan caasaa jiru sadarkaa jiru hundatti leenjisee namoota raabaadorii keessa jiran kan gadoomaaf qophaayan sanitti baalliisan fuudhee dabarsa jechuudha. Akka wanni hundi meelataa jirtu laala. Meeluu ni beeytaniimi? Meeluu. Akka qabsoon teenya meelatte, akka aadaan keenya meelate, akka seenaan keenya meelate, akka hooggansi keenya meeluu qabu. Meeluu ni beeytan. Akka waliinuu meeluu tana qabnu hubadha. Awarenessiin akkasii jiraachuu qaba. Hubannaan akkasii jiraachuudha qaba. Duuba eega gadaa san raawwatteen booda responsibilitiin yookiin immoo dirqamni ati qabdu akka gadaatti, akka abbaa gadaatti, akka hoogganaatti jechuudha. Literally. Akka hooggana waan tokko taliguutti, akka hooggana qabsoo tokkoon deemutti, akka hooggana saba tokkoon deemutti, dirqama hoogganoota sitti aananii baallii si harkaa fuudhan san qopheessuun dirqama keeti. Hoogganoota qacalee raabaadorii keessatti leenjiftee waan san responsibilitii san yookiin immoo dirqama san iftoominaan akka hojjetan si daranuyyuu si caalaa akka hojjetan leenjiftee qartee baaftee qopheessitee akka qabsoo san yookiin immoo biyya san yookiin immoo taligaa san sirraa fuudhanii sirkaa fuudhanii bakkaan gahan godhuun barbaachisaadha. Wanni kun godhamee jira isiniif dhiisa. Wanni kun dalagaa irra oolee jira isiniif dhiisa. Awwaanuma kana ibsuu qofaadha. Dirqamni ani amma qabu wanni an dubbachaadhaa jiru waan kana ibsuudha. Oromoon hubachuudha qabaadha. Waliin hubachuu danda'uudha qabnaan. Kanaaf immoo bakka danqaan jiru bakka meeluun jirtu gaafii akka kaafnuufin waan kana ibsaadhaa jira jechuudha. Duuba obbo Galaasaa Dilboodhaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachanii seenaa keessatti bakka guddaa qaban warraaqsa Oromoo keessatti bakka guddaa qaban dadhabbii bara san dadhaban san amma maaltu itti isaan deebisee kan jedhu ittiin deebi'a. Gadaan isaanii raawwate gadaa isaanii waggaa 8 waliigalteen godhanne waggaa 16 waliigalteen godhanne yookiin waggaa 4 waliigalteen godhanne yoo godhatanii jiraatanillee hujii irraan oolchine jechuudha. Qabsoo keessatti osoo biyya qabaanne waa'ee biyyaa waa'ee biyya bulchuu irratti dubbannaa beeka. Biyya waan hin qabneef biyya dhuunfaa Oromoodhaa harka waan hin jirreef dhimma gama qabsoo Oromootti deebifnee laalla jechuudha. Amma mootummaa mataa keenyaa waan harkaan qabneef mootummaan amma harkaa qabnu biyyi nuti amma harkaa qabnu qabsoo teenya warraaqsa keenya akkasittiin fudhadha. Qabsoo fi warraaqsa keenya akka biyyaatti akka sabaatti akka taligaa keenyaatti akka sirna bulchiinsaatti akka hoggansaatti kanuma irratti xiyyeeffannee kan irraa dubbanna.